iddoo kanatti maal fudhannaa? irra deebi. Mucichi iddoo irra tokkoffaa irratti ogummaa kan hin qabne ta'uu isaa. Ergasii booda durallee kan jabina hin qabne ta'uu isaa. Maaliin guddataa ture? Ogummaadhaan guddataa ture. Ammas lakkoofsa 52 irratti illee Yesuus immoo Waaqayyoof namoota irraa ayyaana argachaa namummaadhaa fi ogummaadhaan in guddata ture jedha. Argitanii? Ogummaadhaan in guddata ture jedha. Tokko jedha. Lammaffaa irratti waa'ee Waaqayyoo jalqabumayyoo ogummaa wanti isa gana ogummaa argatu isa gaafatuyyuu. Silaa ogummaa wanti isaa argachuu isa gaafatu hin jiru. Garuu kun immoo ogummaallee ganaa argataa guddate tokko. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irraa waa'ee ilmummaa kanaa kaafnee ergasii booda Waaqayyo nama meeqaan ilma koo jedhee akka waame ni ilaalla. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irraa dubbi. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti. Warri hafuura Waaqayyootiin gaggeeffaman hundinuu jedhe ilaala. Warri hafuura Waaqayyootiin gaggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti jedha. Yesuus eessatti hafuurri kennamee yoo ka jennu taate Luqaas boqonnaa 4. Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti Yesuus hafuura qulqulluudhaan erga Sagaleen addaan cittee jirti na fakkaata. Akkasiimi. Dhagamaa jiru. Maaltu mudate? Ni miliqe. Hadiyyatti maaltu waa ta'esi? sagaleen kiyya hin jiru? Citee deebi'e? Bar sagaleen hin jiru jennaani bahee deebi'e. Hayyee Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irra kan jiru dubbadhee ka'ee Yesuusii fi eessatti kennameefiif kan jedhu bira dhaqee ture irra deebi'a. Hayyee Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti warri hafuura Waaqayyootiin gaggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyootii jedha. Sirriitti naa xiinxallaa. Amma Yesuusiif hoo eessatti kennamee fi hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamaa ture kan jedhu yoo ilaalu barbaanne Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irra Yesuus hafuura qulqulluudhaan erga guutame booddee Yordaanositti deebi'ee hafuura sanaan lafa onaa keessa guyyaa 40 gaggeeffamee jedha. Adaa kanaafuu Yesuus sababni ilma Waaqayyoo jedhameef sababa hafuurri isaaf kennamee hafuura Waaqayyootiin gaggeeffameefi jechuudha. Tokkoffaa irratti hafuura Waaqayyootiin asitti gaggeeffamuun isaa Yesuus hafuurri qulqulluun erga guutame jedha. Dura hafuura qulqulluu kan hin qabne guutamee jechuudha inni amma iddoo kanatti. Dura hafuura qulqulluu kan hin qabne ergasii booda guutame. Hubatartaniimi? Hayyee. Kan dura hafuura qulqulluu hin qabne hafuura qulqulluutiin gaggeeffamee ergasii booda maaliif jennaan warri hafuura qulqulluutiin yookiin immoo hafuura Waaqayyootiin gaggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti. Okay. Asumarra ammallee dabalataan jechuudha. Yohaannis tokko lakkoofsa 12 irratti waan dubbatutu jira. Hamma isa simattaniif immoo ijoollee Waaqayyoo ta'aniif aboo isaaniif kenne isaanis warra maqaa isaatti amananiidha jedhe. Ijoolleen Waaqayyoo kan biraallee ni jira jechuudha. Gaalaatiyaa 3 lakkoofsa 26 irratti amantiidhaan isin hundumti keessan karaa Kiristoos Yesuus ilmaan Waaqayyootii jedha. Ammallee ilmaan Waaqayyoo kan biraallee ni jira jechuudha. Warri amantiidhaan gaggeeffamanis karaa Kiristoosiitiin maalidha? Ilmaan Waaqayyooti. Kana jechuun kan Waaqayyo kan dhalche osoo hin ta'in sababa amantiitiin akka macaafa qulqulluutitti yookiin immoo hafuuraan gaggeeffamuudhaan ilmaan Waaqayyoo jedhamanii jechuudha. Kanaaf Yesuus sababiin biraa kan ummataan adda isa godhee ilma Waaqayyoo isa jechisiisu hin jiru. Ammallee Gaalaatiyaa 4 boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti inni warra seera jala jiran furuudhaaf nuyis ilmaan Waaqayyoo taanee akka guddifamnuuf kana godhee jedha. Kanarratti illee ammallee waa hedduu hubachuu dandeenya. Kanarratti illee ilmaan Waaqayyoo taanee
akka guddifamnuuf kana godhee jedhe. Eeshi ammallee itti aansee isin ilmaan isaa ta'uu keessan agarsiisuudhaaf Waaqayyo hafuura ilmaa isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti ergee. Argitanii? Abbaa jedhaniillee waammachuu ni danda'amaa jechuu laala. Warri hafuurri kennameefiif Yesuus qofatu abbaa jedhee waammata osoo hin ta'in namni hafuurri Waaqayyoo kennameef illee abbaa jedhee waammachuu ni danda'a jechuudha. Inni kun meeqadha? Okay, kunin Gaalaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 jira. 5 kaasaatee haga 6 dubbisaa. 5 kaaftanirraa yoo dubbiftan inni warra seera jala jiran furuudhaaf nuyis ilmaan Waaqayyoo taanee akka guddifamnuuf kana godhe. Isin ilmaan isaa ta'uu keessan agarsiisuudhaaf Waaqayyo hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti ergee jedhe. Okay. Itti aansuudhaan ammallee waa'ee makanaa ilaalchisee jechuudha. Waa'ee makanaa ilaalchisee Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 15 irratti hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatiin guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisuu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon in waammannaa jedhe. Adaa Yesuus sababiin inni abbaa koo jedhee waammataa tureef sababa hafuurri Waaqayyoo isaaf kennameefi jechuudha. Hubatamaadhaa miiree ifa jira. Sababni Yesuus abbaa koo jedhee waammataa tureefi sababa inni akka addaatitti isa dhalcheef osoo hin ta'ini isa dhalchuun isaa kun hafuurri kennamuufi isaatii jechuudha. Ammallee Roomee 8 lakkoofsa 16 irratti hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin waliigalee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa hin ba'aa jedha. Kanaafuu garaagarummaan nuuf Yesuusii maal inni ree? Garaagarummaan namni hafuurri kennameefii fi kanii biraa maal inni ree? Hin jiruu jechuudha. Akkuma Yohaannis 20 lakkoofsa 22 irratti kana jechaa hafuura isaaniitti baafatee hafuura qulqulluu fudhadhaa jedheniin. Akkuma ammallee Xiimotewos 2 boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti Waaqayyo hafuura humnaa kan jaalalaa fi kan ofii qabu malee hafuura ija laafinaa nuuf hin laannee jedha. Hafuurri namaaf kennameera. Kanaaf abbaa koo jedhanii waammataa turan warri yeroo sana achi jiranillee. Warri yeroo sana achi jiranillee abbaa koo jedhanii waammataa turan. Yesuus illee maal jedhee? Okay, Wangeela Maatiyos keessatti fakkaata. Isiniif banaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 20 moo 30 waa'ee hafuuraa kanarratti lakkoofsa 20 irratti. Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 20 irratti hafuura abbaa keessaniitu isin keessaa dubbata malee isintu dubbataa miti jedhe. Hafuura abbaa keessaniitu isin keessaa dubbata malee isintu dubbataa miti jedhe. Argitanii? Innillee maal jedhee ture Yesuus Kiristoos waan inni jedhe isin hima. Hafuurri sababa inni kennameefiif Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 8 irratti dubbii ati anaaf kennite hundumaa ani immoo isaaniif kenneera. Isaanis fudhatanii ani si biraa akka dhufe dhugumaan hubatanii akka ati ana ergites amananiiranii jedhe. Akka ati ani ergites amanan. Amma inni dubbii kana akkuma namoota kaawwan keessaa warroota isa waliin jiru yookiin duuka buutota isaa innillee akkuma isaaniiti jechuudha. Dubbii Waaqayyo kenneefiif dubbataa ture innillee. Garaagarummaan isaatii fi garaagarummaan duuka buutota isaatii fi garaagarummaan warroonni hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamuu maaliree erga akkana ta'eeti hin jiru jechuudha. Okay, ammas ilma koo jedhee eenyuun waame? Asirratti osoo gara saniitti ittiin tariin wanti isin hin galle yoo jiraate dubbadhaa jechuun wanti itti dabaltan illee yoo jiraateef. Jiraa sagaleen kiyya. Jira dhaga'aa. Jama. Iddoo aan dudubbataa ture qabattanii jirtanii? Koo dhagamaa jiru? Hayyee. Okay, hayyee. Ni dhaga'ama. Hayyee itti fuufaa. Nama biraatiin illee Waaqayyo ilma koo jedhee waameera. Inumaayyuu ilma koo isa hangafaa jedhee. Eessatti yoo jettan taatanii fi Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa
9 irra haa laallu wajjumaan jechuudha. Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 9 irratti isa durii yaadattanii boo'aa hin deebi'u. Ani garuu isaan jajjabeessee qarqara burqituu bishaanii irraa isaan nan geggeessaa. Isaan karaa qajeelaa irra in adeemu malee hin gufatan. Ani Israa'eliif abbaadhaa jedhe. Nama biraatiif illee abbaadha jedheera. Efreem immoo akka ilma koo isa hangafaatii jedhe. Ammas iddoo kanatti maal fudhannaa? Tokkoffaa irratti isaan maal jedhan? Gaafii isaanii jechuudha. Eenyuun macaafa qulqulluu keessatti Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa meeqa irratti seetanii? Lakkoofsa 6 irratti Waaqayyo ilma isaa Yesuusiidhaan jechuudha. Waaqayyo ilma isaa isa hangafaa waan hundumaa gara biyya lafaatti yommuu erge immoo ergamoonni Waaqayyoo hundinuu isaaf haa sagadan. Waa'ee ergamootaa illee inni ergamoota akka qilleensaa warra isaaf ergamanis akka arraba ibiddaa in godhata. Okay, sanii ol aanaa irra jira. Lakkoofsa 5 irratti Waaqayyo ergamoota isaa keessaa eenyuun ati ilma kootii ani har'an si dhalche yookiis eenyuun ani isaaf abbaanan ta'a innis ilma anaaf in ta'a jedhee beekaa jedha. Amma wangeelli gaafii gaafataara asitti. Wangeelumaan deebisnaafiif eeyyen Waaqayyo abbaadha jedheera ilmallee nama biraatiin jedheeraa jennaaniin. Waaqayyo ergamoota isaa keessaa eenyuun ati ilma kooti ani har'an si dhalche yookiis jedhe ilaala. Eenyuun ati isaaf abbaanan ta'a innis ilma anaaf in ta'a jedhee beekaa jedha. Jedhee beekaa jennaaniin maaliif jennaan Ermiyaas keessatti kunoo boqonnaa 31 lakkoofsa 9 irratti jedhee jira. Efreemiif ilma koo isa hangafaati jedheen. Israa'eliin immoo ani abbaa kan keetii jedheen. Inumaa Efreemiin ilma koo isa hangafaati jedheen. Amma iddoo kana gaafii qabna. Efreemitu ilma hangafaa Waaqayyooti moo Yesuusituyyuu ilma hangafaa Waaqayyooti? Gaafii kenna kan bu'uuraati jechuudha. Efreemitu ilma hangafaa Waaqayyooti moo Yesuusituyyuu ilma hangafaa Waaqayyooti? Deebii barbaanna. Okay, ammas itti haa dabalu. Nama biraallee ka inni ilma koo isa hangafaa jedhe. Seera ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 22 hanga 23 isin yaa dubbisu. Ati immoo mootichatti Waaqayyo Israa'el ilma koo isa hangafa jedhe ilaali. Ani kanan sitti dubbadhu ilma koo dhaqee akka anaaf hojjetutti gadi dhiisi. Ati isa gadi dhiisuu yoo didde immoo kunoo ani ilma kee isa hangafaanan ajjeesa jedheera jedhi himi jedhe. Amma asitti ilaali. Eenyunni ilmi hangafaa isaa? Ilmi hangafaa isaa asitti Israa'el jechuudha. Israa'el yookiin immoo Yaaqoob. Yaaqoobii jechuudha. Ilma kana Amaariffaa irratti maal jedhaa? Kana Amaariffaa isinii dubbisa. Israa'el yeebakul lijee na'u jedha. Israa'el yeebakul lijee na'u. Israa'el yookiin immoo Yaaqoob ilma koo isa hangafaatii jedha. Amma eenyutuyyuu ilma hangafaa Waaqayyooti? Akka isaan jedhanitti. Ilma hangafaa kan jedhame asitti maal ibsuu barbaade yoo ka jedhamu taate hafuurri Waaqayyoo isaanii kennamuudhaan ilma hangafaa ta'anii malee biyya san keessaa ilma hangafaa ta'anii malee isaan yookiin immoo ka inni haadha manaa qabaatee dhalche jechuu miti. Hafuurri Waaqayyoo isaaniif kennamuu isaatiituyyuu maal isaan taasise? Hafuurri Waaqayyoo isaaniif kennamuu isaatiituyyuu ilmaan isaan taasisee jechuudha. Akkasii kanarratti wanti itti dabaltan yoo jiraate dubbachuu ni dandeettan. Inshaallah.